Sorry ass DJ. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo hundumti keessanuu warroonni ispoortii fayyadamtan ispoortii hordoftan yookiin immoo kubbaa miilaa hordoftan ijoolleen dhiiraa jechuudha. Shamarranis ni jiru jedheen abdii qabaa. Aappii bareedaasaa aappii ispoortiidhaaf isin fayyadu tokko qabadhee dhufe. Aappichi Pileestoorii keessa hin jiru. Aappichi isa kana aappichi Yaasineetiif jedha. Yaasineetiif jedha. Buufattanii akka fayyadamtu isiniin jedha. Leenkii isaa diskiripshinii jalan isiniif kaa'a. Achirraa ni buufattu jedheen abdii qabaa. Aappichi isa kana jechuudha. Isa kana Yaasineetiif jedha. Eessaa argattu yoo buufachuu barbaadan illee Google Chrome keessa seentanii haalan barreessaa jiru kanaan Yaasineetiif walitti buttanii kaatanii tiif aappii TV aappii kee jettanii yeroo isin akkana rukuttan isinii baasaa. Kana keessaa kan asirratti kunoo Yaasineetiif for Android APK download APK Chrome jedhaaru kana buufattanii yeroon jedhu isa kana jechuudha. Isa kana ni buufattanii isa kana kanatti al tokkoof ni cuqaastanii haala kanaan isinii fidaa. Ol harkiftanii kunoo asirratti download APK jedhaara. Kana gadi yeroo tokkoof gadi rukuttanii download kan jedhu download gootanii aappichi isa kana namoonni immoo yuutuubii kiyya hin beekin namni hin beekin yeroo jalqabaatiin oni dhuftan yuutuubii Jamaaluu Tuubee kan jedhu asirratti ni agarta jedhee yaada. Sarchii bakka sarchii kana irratti maal jettanii waan barreessitu Jamaaluu Tuub jettanii eega barreessanii booda sarchii gootan haala kanaan isin fida. Bakka mallattoo gubbaa kana irratti isin agarsiisa. Bakka qalama isin agarsiisaa jiru kana piroofaayilii kanatti rukuttanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Akkasitti isinii fida. Nama waan subscribe godhee jiruuf keessan haala kanaan isinii fida. Bakka mallattoo diimtuu kana isin agarsiisaa subscribe kan jettu kana isii kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi cuqaastanii haala kanatti yeroon kana akkana cuqaastanuu mallattoo bilbilaa fuulduree kanatti isinii baatii. Isii yeroo tokkoof gadi cuqaastu haala kanaan yeroo isin cuqaastan mallattoo sadiitu isinii bahaa. Mallattoo sadan keessaa ol isa irra keessaatti isa kanatti jechuudha. Isa irra keessoo haala kanaan gizee isin fidee haala kanaan jechuudha. Gizeen haala kanaa isinii fidee maal gootanii isa kanatti rukuttanii isii ol jettanii kan irra keessanii jechuudha. Yeroo kana irra keessanii viidiyoon yuutuubii kiyya jalatti gadhiisu bifa ho'aa ta'een dhufee isin qaqqabaa jechuudha. Hamma gara aappichaatti isin dabarsaa. Aappii kana itti fayyadamaa. Warreen ispoortii fayyadamtan kubbaa miilaa ispoortii hunda irra jira. Ispoortii qaxxeexaa dabarsaa irraa hordofuu ni dandeessanii. Yuutuubii kiyyaaf immoo na jajjabeessaa. Akkan kan biraa isiniif hojjedhullee laayikii sheerii gochuu obboleessa keessaniif hiriyoota keessaniif dabarsuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Hamma gara aappichaatti isin dabarsa. Aappichi kunooti keessa galee isin agarsiisa.
kunoo haala kanaan isiniif fidaa. Ani amma waan buufadhee qabuuf keessa galee isin agarsiisa. Aappichi kunoo haala kanaan isiniif banaa. Namoonni ispoortii guyyaa guyyaadhaan hordofuu barbaadan gara harka bitaatti tiif chaanaal kan jedhu jira. Asirratti immoo gara tuuday maatichs jedhu jira. Kana irratti yeroo kuttan taphattoota kubbaa hadha taphatamu jechuudha. Ispoortii hadha taphatamu hunda jira jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan sa'aatii wajjin isiniif fidaa. Haala kanaan isiniif fidaa. Kunoo Riyaal sa'aatii sadiif saa saditti qaba jedhaara. Riyaal Maadirii fi Vaalensiyaa moo maal jedhaa. Kan biraa kunoo irra keessoo kanatti Maanchestar Siitii fi Leester Siitiin kunoo sa'aatii 17f akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha. 17f walakkaa MT jedhaara. Sa'aatii halkanii guyyaa isaa isinitti himaa fuulduratti. Baarseloonaan kunoo Baarselonaanis akkuma kana Ibaarii walitti qaba Baarseloonaan. Haala kanaan ni hordoftan jedhee yaada. Haala kanaan yeroon isin jedhu immoo eessarratti hordoftan eessarratti viidiyoo isaa ilaaluu barbaaddan yoon jedhu kunoo yoo niitoorkii keessan sirriitti kan hojjetu ta'e isa tokkoffaa irratti ni rukuttu. Yoo niitoorkiin keessan dadhabaa ta'e immoo isa lammaffaa irratti ni rukuttu. Lammaffaa kanatti amma ni rukuta'anii. Haala kanaan yeroon isinii fide kana keessaa tokko hanga 10tti jira. Ispoortiin kun tokko hanga 10 hanga 9 jira. Dhiifama hanga 9 kana keessaa hamma kan lammaffaa irratti rukutee ilaala'anii. Kan lammaffaa kanatti jechuudha. Ispoortii qaxxeexaa darfataa isin agarsiisa. Kunoo bifa kanaan jechuudha. Bifa baay'ee namatti toluun hin kukkutu. Wanti inni kukkutu tokko hin jiru, qaxxeexaadhuma dabarsaa jechuudha. Kiyya shabaqaa waan dadhabaa ta'eef fiduu dide malee shabaqaan keessan sirriitti hojjennaan yookiin immoo niitoorkii keessan sirriitti hojjennaan qaxxeexaa isinii fida jechuudha. Haala kanaan hordofuu ni dandeessanii ispoortota jechuudha. Kun beeskisaa dhiifamu. Tokkoffaa irratti rukutee ilaalaa amma. Ispoortota hedduu jechuudha. Haala kanaan ni agartanii yaadaa kunoo kun hamma dabarfataadha qaxxeexaa jechuudha. Haala kanaan hordofuu ni dandeessan dhiifama kun beeskisaa. Gizeen dhufee X irra keessoo gubbaa kana rukuttanii X yeroon jedhu gubbaa kanatti kan asirratti jira kunoo kanatti gadi cuqaastanii haala kanaan irraa baatanii. Waan dhaggeeffatanii guddaa galatoomaa. Buufadhaa itti fayyadamaan isin jedha. Hordoftoonni yuutuubii Jamaaluu Tuubii jalatti argamtan hundum keessanuu viidiyoo kiyya sabskiraayib, sheer, laayikii gochuu hin irraanfatina obboleeyyan kiyya.